Sagaleen kiyya jira. Injira haasa'aa nabira waca waan jiruuf miti godhe yalla haasa'e. Akkamitti taa'ee ilaaluu danda'e uummanni Oromoo naannoo san jiraatu. Deebiiti namni uummata kana ajjeeseetiin hin jedhe warruma Wallagga keessa guddateera jedhan amma yeroo achi gabaasni nu qabu. Warruma Wallagga keessa guddateera kan Amaaraa ta'an jechaadha. Amaara warri ta'anii Wallagga keessa akka guddatantu faannoo tahee jechuun qawwee hidhatanii faannoo ta'anii Wallagga keessa guddatan waan ta'eef uummata kana ajjeesanii jechuudha. Yeroo akkana isaan uummata keessatti meeshaa hidhatanii akkana of qopheessaatiin hin turan kana miidiyaan gabaasaa ture amma OMN fa'aa irra caala baay'ee waa'ee kana gabaasaa ture. Oromachi qabatanii faannoo uummata irratti ta'uu hedaa uummata Wallaggaa irratti akkana jedhee gabaasaatiin hin ture OMN. Yeroo san namni koomentiidhaan jala seenee OMN hin kiyyibaa jechaatiin hin ture ji'a lama dura. Uummanni naannoo sanii hin argaa ija qaba akkamitti itti cala. Uummanni maal godhuu danda'a obboleessoo? Uummanni gabrummaa keessa jira. Akka hafe immoo faannooyyuu kan hidhachise Abiyyiitu hidhachise Shimallistu hidhachise jechuudha. Okay? Ati biyya takka keessa hidhannoo hidhattu qaama si hidhachisu jira jechuudha. Calliftee miti. Oromoo qawween qabatiin maaliin qabatiin sin jedhani. Garas deemanii faannoo Oromiyaa keessallee Oromeeffaa ka haasa'ullee haa ta'u Bahar Daar irra haa fidanii lachuu siyaasa takka qaban jechuudha. Kana rakkinni keessa ilmaan Oromoo jechuudha. Nuti amma faannoon Oromiyaa keessa guddachuu baattu miti. Ka ajjeesisaa jiru, ka hidhachisaa jiru qaama diktaatara asirra 4 kiiloo ka jiru jechuudha. Kana beeka ilmaan Oromoo. Irra caala siviiliyaan ajjeesaa jiran jechuudha. Gaaddisa welcome brother. Wait, nagartu. Nagaa alhamdulillah. Oromoo wayita dubbiin akkana dhufu ummanni akkamiin beekne minaamin gaaffii maali? Gaafachuu dandeetta mirga qabdan. Ummanni ganamaaf galgala eenyutu hidhatee eenyutu maal jedhee namni gariin dantaan qabu poolitikaarraa. Jiruma isaa ofataa jira bara. Nama bar jiruma isaa deemee shaappingi godhee nama firafaa gaafatee dhufuutu bar ajjeefamaa jira jechuudha. Argite poolitika keessallee baatee jiraachuu hin dandeettu jechuudha lafa Oromiyaa keessa. Hin fedhaan poolitika paartii kamiyyuu hin deeggaru jettee qajeelumaan jiru kiyya callaa jiraadhaa yoo jettee illee hin jiraatu because Oromoo kaati. Oromoo kaati maaliif jiraatta lafa san lafa kee barbaadan si ajjeesanii jechuudha. Mee gaaddisaa yaada kee ibsadhu san booda gammitti deema. Ayyeegaa kun waan baay'ee nama gaddisiisudha beektaa cal jedhameetuma waan akkasitti haasa'amu miti. Uummanni eessa dhaqe maal kan jedhu kana ani gaaffiin isaanaaf hin galu. Uummatarraa riippoortii waan argateef kan OMN illee yeroo sadan gabaasaa ture. Yeroo namni cal jedhama akkasitti callaatti namu kana mootummaadha kanatti callise akkuma jedhame mootummaadha kan fichisiise malee uummanni iyyoon dhiisne duraanis baay'ee iyyataa ture uummanni akkas siyaasatti leenjiin godhama asitti maaltu ta'aa jira yeroo jedhu achirraa argateeti OMN illee kan gabaasaa ture. Kanaaf ammas dhibbatti kan ajjeessa mootummaadha uummata kana mootummaadha jenneeti kana. Siyaasa wanni kun jaalattanii jibbitanii ilmaan Oromoo laali amma laali ilmaan Oromoo mana takka keessa ifama afaan rasi qabee amma Wallaggaa callaa miti bara Oromoo cufaa tuffatan Oromoo cufaa ajjeesan jechuudha. Akka Oromootti maaliif naan jettee maaliif mee urga inni namichi kun dhufe irra hedduu Wallaggaatu du'aa jira maaliif jedhanii ilmaan Oromoo maaliif hin gaafanne maaliif Wallaggaan duutii haa karaa argeen ilmaan Oromoo Wallaggaa fixaa jira namichi kun isaan jabeenya qaban isaan laaffisee borganamamu hin dhufa jechuudha. Kabiraa biraa kutaa biraa ammaa dhiisi afaanumaan midhaanumaan bakka shagwadee gabrummaa keessa akka isaaf harka godhaa jira jechuudha. Oromoon yeroo ammaa osoo beekte dammaquun isheerra jira jechuudha. Kanammoo kabiraa amma poolisa Oromiyaatu jira milishaa Oromiyaatu jira ka jedhan kun propaganda hin jiru humna hin qabani. They cannot do anything except wabuu jechuudha. Inni saaksidha beektaa ittiin uummata gowwoomsuu isin jirraa maal sana uummanni illee akka dammaqee ofirraan dhorkine duraanis qawwee irraa guurame karaa hundaanuu abbaan guures guuru
uummata keenya harka qullaatti hambisanii har'a fixuun kun beektaa waan baay'ee si gaddisiisudha. Ani boru maali? Ijibdoota jedhin maqaa. Yes, na innu mataa isaa faana jedhan argine yeroo darbeessi kunoo makalaakaan marfame jedhanii wofoon rukutee irra baasan yeroo isaan as deebi'an immoo wofoo rukute kan rukute makalaakaa miti wofoon illee karaa itti uummata kanatti birmatu irraa dhorkaa jiru beektaa waan baay'ee si jibbisiisu. Hidhataan nuyi qabne nu tokkitti bosona jirtu kana ishee karaa meeqa ulaa itti saaqanii. Siyaasa baaleegii itti taphachaa jira. Ilmaan Oromoo dammaqa ilmaan Oromoo. Ilmaan Oromoo akka Oromootti dammaqa ifama gaaddisa ifama. An miira keessa waan jiruuf gaaf gariin dhaga'u. Gameetti fufi. Ashee welcome. Rakkoon jiru rakkoon jiru si hubadhaa. Wabo, you know, these things are not coincidence miti. 2 days before maaltu happen ta'e beektaa? Sababni uummanni kun haala itti dhumate yoo walitti qabdee ilaalte faannooma yaaduma jedhani malee mootummaa kanatu waan kana akka godhe kan sitti mul'isu namichi dhalataa dhalootaan Amaara ta'e jedhani garuu raayyaa ittisa biyyaa keessa kan jiru naannoo sana keessa ramadamee kan jirutu dhufee namoota 4-5 ajjeese. Meme radeebi okay inni dhalootaan maali naan jetti radeebi me dhalootaani raayyaa ittisa biyyaadha namichi kuni raayyaa ittisa biyyaadha garuu dhalootaan immoo Amaaradha jedhan. Okay Oromoo namoota nageenya Oromoo 4-5 bakka tokkotti ajjeese dhufe. Bakka san biyya Wallaggaa keessa moo bakka biraati? Wallagga keessa achumatti bakkuma warri kun sitti muufaban. Namoonni kun immoo warra du'an kana awwaaluudhaaf deemaa jiran. Karaa irratti isaan eeganiiti isaan fixan. Warra raayyaan ittisa biyyaa namoota 5 ajjeese. Namoota 5 sana ajjeesu awwaaluudhaaf yeroo deeman namoota kana immoo fixan. Is this a coincidence? Namoota Oromoo moo Amaaraa moo me? Oromoodha. Hundinuu Oromoodha. Oh my God. So harki mootummaa keessa jiramoo injiru ette adda raayyaa ittisa biyyaa 100% injiraan in shaqaan akka kiyyatti akka wobotti 100 wanni Oromiyaa keessa especially waan qawwe billaa akka ka warukutamu 100% an sure. Even especially raayyaa I don't care raayyaa ittisa biyyaa kini si adaba ala jiru warri boycha nuru adisa boru gara Marco tani bo menyutte michayon nagaa qabdi tun mana hidhaa jirti boriyoo kagalte Dubai jechuun ga daftee galjite yu isa boycha nurra me abdi isa walitti galu saban tiyya tara commentina rati baresi namti mariyet maale sana hasa dhageeffattu ani sin kabaje arrabtu ri semitin talotu commenta kazalati baresi yo alfi hadis comment baresni tama wallahi ani ammalle taala isheen na arrabsitu malee arrabsaan jiru laala dhageeffadha isiinu yoo fakkeenya akka isinatti fakkaachaa jirti sigale obboleetti amma darreetu waan darbachaa turte baramma wala arrabsaan ana malee sin arrabsaati ammalle waan barbaade jechuu dandeessi sigala abdi ambu talee dubbaa nagaasi abdi fedhii namaan daangeessina alfiyaan muqaa tasuma keessatti taa dubbattu dhiisa alfiyaan dubbattu dhiisa maal taate yaada fiyaan alfiyaan dubbattu wallahi dhugaa alfiyaan dubbattu dhiisa yaada ofii haadha barfattu Isin anatti dhimma qabdii barnaanaatti dhimma qaba ganna dhiisaa jetti isin hin jaarti jaarsan irratti waan gaarii dubbachaa jirtu naatti na dhageeffadha yaada si wajjin dhageeffanname naatti dhageeffadha ayyaatu ofii barfattu booda yoo ta'e illee deebii kennita numa hundaaf barumsa amma daqiiqaa meeqa duratti na arrabsaa turte san angaru natti sinoo natti singoru haadho kona dhageeffadhu ati jechuudha namni kana waa'ee rooza kana isaa jiru eenyumaaf iyyuu barumsa haa ta'u faasaa jira ati garuu jechuudha ammallee deemtee garuu misi ergattee naasaa jirta inni kun dhufee koomentii jalatti itti muddi kasin jedhu sun waan gaarii miti dhugaa sitti himaata inni tasaasa'in abiiftiiti haasaa odoo yeroo dura haasoftu san akkuma dura waa'ee siyaasaa haasoftu san jechuudha osoo kalaama duratti darbatte san irra deebite
irra deebitee osoo haannoo jettee baay'ee natti sola. Si galee kan ammoo jechuudha dhiifama naa godhe abdii si mana kanatti balleessaa jira. Nama akkana dursa yeroo inni haasa'u yoo waan gaarii inni hin dubbatin namni kun jechuudha. Takkiyyuu gorsaa itti dubbadha asumaan jechuudha. Inni nama badaa fi abbamatu itti ni jira jechuudha. Ammallee sana obboleettii jedhan wallahi si arrabsu na dhageeffatu. والله روزين أنا حبيبتي أنا مخرجين عادي دوكي روزين مخرجين عادي دوكي نام بيجو بربادة رقم سياسة تسيباس كم ترياتي ديبتها ما توجهون نياتي كم ديبتها ما أمة إيه ما وجهنا وجهنا ما نياتي بركين وجامع أتي أوكي نرجع فدوشي أنا مواعيد حبتان جو no إلا لا مي والله يا وانت كان على تسافر موشي تناتصر كانوا بيسالوا بنا باسا Mana geeffan amma hiriyaati jajjatte monjan rooti hiriyaati argitaate akkami ko ishi duba ishi ama rooti duba mataate yo kam kama tarabbeedi nama ani ni si be kuju dhageeffadhu ani ni si be kuju jechuudha waa keerillee haa dubbadhu sharri haa dubbadhu waan anaa sa'urraa garuu barumsa fidaa jira yaa obboleettitiya hin dogongorii dhageeffadhu eenyumaa yoo taate jechuudha utubaan illee haga dhiiban qaba haga dhiisan qaba roosii jechuun gorsiidha akka ilma nama tokko aniin kunuu qaaman jedhe sitti naasaa jira hoosii gale afaan oromiffaan beektu na fakkaate gin waa tokko namaan hin jedhin asirratti immoo waa'ee siyaasa haasaa jiran eenyumaafuu barumsa haa ta'u haasawaan jira يا مو في الدرب الشمس روزي سباخي في السجن روزي راضي بك شما والله كوبو في الجنة يسيبر الكرف ما جنة كابولي في برا مستغفر بك والله أنا كنت بجا هنا دين أكنت في أورها صهونا جايبة برين والله هاي abdi abar lu bahasa mesin rabu nadiro umat agen أنا شو بدي abdi wal kabaja ni wa bira kabaja wal kabaja ka de gore shamarani wala ma kabaja ka alfiya jare isin amma bakkeenya fi bar ila ani rage fada ani nanati وانا سكت يوسف دوغا ربي والله لازم انا ناتي يو رب ديفت انا فرق بيقدا وانا جايبه وان ديكا دلي نيچو انا ناتي يو رب ديست ديغالي كان نما براكا نغال تشجدو ديسه يسي غلچ سيغالي اسكيسه تيتي ادو في برفچون اللي خباجان سيغالي كان كاسي توبدا بوسي ود جتره يو اما رب ديفت اللي سبب كان غاري اسكيسه قلبي كبونو ريچ سيغالي ور براكا والله يوسف فتري الرافو ده الفاول والله إن قبتنا على صمتها جارو يا دمتاني كنين أنا دينك جبني أنا برنا دماغ جبنا بر ندير كمتنا دوكو في تدول ربي ردير ليه أدول تكشف مسيح ده كم تكمل umpata kenna wallahi ma hali ke sanu yurku ni hala ada ke nagane sabu ke nagane tini wan antani jine wala rasu bayol fada tila no yura zimbire yuruka na yu mali fi nuzalfa chu kabdan afa wali darbun kabdan e ganam ni challi si dage fadu sinjara sila chaleftani dage fatani boda wan namni sumba yulalte debi sufi kabne male hata dire gabane ani ilma dhiiraa tokko gabbaa'es dubartiin takka haadhatiya obboleettitiya niititiya kabajaa qabdi na biraa isiinillee abbaa warraa dhiirrisi abbaa warra kiyyaati abbaa kiyya obboleessi kiyya akkanatti herreguu qabdi ati obboleettiin tee akkamitti wal arrabsuu dandeettan nu isin bira teenno tokko kanaafuu nuti waan rabbiin qaaxii nu buuseefuu hin beeknu maaliifi nuwalfinna ganda wolqonna kuta wolqonna osu nu ganda fi kuta wolqotu banne osu balbala wolqotu banne osu arda wolqotu banne kun marti no dangayu hara kama nanatin naftanya ofran baftani nu jetulle inchalifne namni kamiyu ima dubachu jira namni kamiyu kana de wono yaatani koy nanati obsika nanati abo fara egalan jirru rabbi jeni jallis malta te sitti fakkachu danda kan jirto didi
qabsoo jechuun abbaa qaba bootaa qaballe qaballe akkaataa itti dubbatan qaballe akkaataa itti haasa'an qaballe qabsoolee seera qaba kanaafuu nuti aadaa keenya namaa gannee sabuu keenya namaa gannee wal arrabsuun maaliif nuuf ta'a mijattii tana mataa isii gad deebisanii irraa dubbataa jiran isii arrabsaa jiran waan badaa irraa dubbataa jiran namni mijattiin tuni waan akkanaa taate dheessi arrabsaa jiru hin jiru mee maaltu si aarsee miira keessa si galcheetiniini nullee adaba dhabdee ufii baay'ee tokko si jaalanna baay'ee si kabanya maa wal arrabsa maa faa walitti tartan tokko ka ammoo ummanni dhume ummanni kuni ummanni nu miidha inni tokko yoo du'e si miidha kanaafuu nuti osoo wal kabanye osoo bootaa walii kennine bakka osoo walii kennine silaa wayya hara asirra wal arrabsuurra wal xiqqeessuurraa ummanni keenya bakka meeqatti biyya meeqa keessa hidhamee du'aa jira kana yaadattu ati obboleessi sirraan duune abbaan kee sirraan duune abbaan abbaa keetii sirraan duune kana yaaddu ati akkamitti ilmaan makka kiyyaa kan dhalchee irraa du'e isinoo warri gaddachee na dheerittu mee akkamii yaaddaa ijoolleen oromootu maa ajjeesu wallaaltanii maa jarri qofti sinatti jettedha barmadii isaayyuu yaa'ee bira dhageeffatu afaanin nun qabaan ooliniiti afaan ubaasii sirraa gabbuu naan dubbatta kun rakkoon qabu bareedduu ko kanaaf ati akkamitti ummata kana guutuu keessa aalama kana guutuu keessa namni mi'atti tana hin ajjeefna waraanni ajjeefna dhaanu hin jiru irraa lolteetiniin ilma namaa fuula keessa dhaabatte atis yoo karaa kanarra jiraatte rabbiin ufaasi qajeelchuu rabbiin ufaasi deebisu an baay'illee sin beeku kanaafuu baay'ee tokko laaladhu keessattuu ijoolleen ta'e ijoollee shamarranii afaan hin taane wayita dhiiraan jettan afaan hin taane wayitattanii ufiyyuu wal arrabsitan maal fakkaata uf miidhu moo nama miidhu uf miidhu bar amma fakkeenyaaf afaan tokko jedhee yoo si arrabse